جدني تحارم أجل جميع هذا سنوان أرجموه والد اللي وعندانو وتكون لنا الدمور وان الجرة إن شاء الله هذا سنين أكيد رفاية إن شاء الله أيكم رجاجر تنكنا أنا بشان أربعة سنين اللي كم مسيتني بفي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان لك درتم جرتني جماعتني جرحهم دي قال تربي إذا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أرى درانيو سيسكنا سين نملما والسلام عليكم سنين جنامي أرى كوباكي كبدد في يشارك كبجمتوتا دعوتوتا كينا إذا تكشو تهنتول لي عشان هوجي دم هوجي بيزي تاتي كاميرا سين نججودا هاتو غرو أرى مشا نملما سني كبدد في يشارك كبجمتوتا دعوتوتا كينا waroni channel keenna kana faara taatan subscribe gochuun gara channel keenyatti kootta isin jira waroni immoo hiriyoota keenya kitaatan immoo garii fi whatsapp telegram imo channel fayyadamtan kamirrattu share godha isin jira kabajamtoota daawwattoota keenya arraan amma akkuma argaa jirtan kana meeshaa obboleettii tenna Saada Jamal asmadheera fi akkuma san immoo meeshaa obboleettii tenna maqaan isii en Tesma Fatuma Arobale isin qabannee dhufne jechuudha meeshaan kuni meeshaa nama qalamaa isini qabadhee dhufe kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa nama lamaanuu yeroo qabadhee dhufu akka tasaa ta'ee jarri lamaanuu maatiin isaanii dhufanii asitti argamu jechuudha jalqaba irratti yaada isaanii isin affeerree raawwannee gatii meeshaalee kanaa tokko tokkoon isiniif ibsa jechuudha walumaan sidatu egaa akkuma argaa jirtan kana kaameraa seenanii jiru jechuudha jalqabatti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isaan warra Saada Jamal dheeraadhaa dhufanii warra Fatuma Robale isaan immootu asuma sallarraa dhufan jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya mee yaada isaanii waan isaanitti dhagahame nu ibsanii akkamitti akka dhufanillee nu ibsanii meeshaa asii fudhachuuf fuuldura mootu akkamitti nu wal qunnamanii ka jedhu yaada xiqqoo nuu kennanii achiin booda immoo gatii isaanii sin bisi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Haasha inda kasiiftu wanni yaada keenya nullee asirratti dhiyeessinu wanti isaan dalagan waan gaarii waan fudhatama qabu waan filatama qabu nullee akkanuma biyya sanillee bakka isaan irraa waas ajajan sanillee achumaa dhufne eega dhufne immoo jedhu kunillee nama dalagatu namni keenya kana ta'e afaan ofiitiin yaada ofii ibsatee waan kana godhu waan gaarii wamoliin dubbattanii wamoliin haasoftan waan dalaganiif warra kanarraan akka waa dalagatan akka jajjabeessitan jechaadha kanumaa meeshaa isaanii akkuma isin ajajjanitti haaruma ajajame haala sanii waan argamuuf waalitillee waa hundaanu takkoon inni addaan godhu waan hin jirreef insha Allah haala sanii akka irraa fayyadamtan insha Allah isin jechuu barbaada ayyee akkuma dhagaa jirtan kana ani bishaan arabaa sanillee qammaseetiniin dhufe haa ta'uti garuu immoo ammaan haati manaa kiyya biyya irraa jirti isinillee yaadii asumaan immoo salaama jechaa jira na fakkaate kanaafuu isinillee salaamni isinillee kan kellee isinillee gahee jira itti aansuudhaan immootu isaan dhufanii as jiru mee akkamitti akka dhufanii fi as eegee dhufanii immootu maaltu akka isaanitti dhagahame meeshaa kana yoo argan immootu meeshaan akkuma ajajame sanitti jiramu qulqulliin isaa hoo maal fakkaata akka jedhu isinillee yaada nu kennitan. Ayyee galatoma maqaan kiyya Abbuu Jamboo Jamaa godinni kiyya godina Arsii aanaan kiyya aanaa eegusaa magaalaa Bondee irraa dhufe haati warraa xiyyaa qacarraa yaalaa jirti. Kanaaf hojiin wanti bareeda argee hagammaa wanti hojjetame keessaa wanti qulqullaa'inni kun dura jalqabate kana wanta sobaanatti fakkaataa ture waan moggaatti fakkaataa turre onlaayiniin guutummaa carraa guddaa namoonni carraa kana fayyadamtan baga gammaddan isiniin jedha. Kanaaf akkuma argine onlaayinii irratti akkuma carraa ta'ee argameen waan gaarii argee jira. Biyaansi amma ta'e ho'i carraa kana ol gammachuu guddaa natti argame haasa'uu danda'u waan jedhu qabu kaayyoon qabu akkamitti akka dubba'u hin beeku waan ta'eef wanti kun hin taajee waan hin yaadiniif biyya alaatti irraa wanti akkanaa kun himamee kana ergamee maallanni isaas qaruma isaaniitiin dhufee harki irraa hundaa qaruma isaaniitiin bira ga'ee waan kun hojjetame waan kana arguu kiyyaa bana waan biraa jiru gammachuu qaba malee dubbachuu hin danda'u waan biraa jechuu danda'u. Egaa gammachuu isaa haala kanaan ibsatee jira maaliif osoo hin beekin guutumaan guututti ajajallee ofuma ajajjee mallaqallee ofuma ergitee isaan immoo meeshaa kana dhiyeessanii gaafa nan dhaqee meeshaa kana argu ani dhugaa dubbachuuf taananiin gammachuu guddatu natti dhagahame jecha ittiin ibsu hin qabu jedhee isaanillee jecha kanaan nu ibsanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa namoota hedduu yoo meeshaan isaan bira ga'u fakkeenyaaf kaleessa kanaan dura viidiyoo hedduu yeroo dabarsinee meeshaa manaan geenu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taananiin birrii waggaa tokkoon duraan ergiteen birrii meeshaan siin bitamu jechuudhaan yaada akkasii kennaafi ture jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa nuti garuu waggaa tokko miti waggaa lamallee malleen isaanii yoo kan bira taate meeshaa isaanii haala gorsanii
dhiyeessinee fi amanaa isaa galmaan geenna jechuudha. Isin dhuftaniitiin akkatti nu affeeramtanii kaameraa seenuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Isaan immoo daawwattoota keenya meeshaalee gatii kanaa tokkoon tokko ittiin himna. Isin galatoomaa isiniin jedha. Ayyo alaikum salaam wa rahmatullahi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isaan bahanii jiru kaameraa keessaa yeroo ammaa kana gatii isaa isin beeksifna jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa jalqaba irratti meeshaa Faaxumaa Asallaa warra Asallaa isin beeksifna jechuudha. Warri Asallaa algaa qabanii tiifstaandii qabu maddiisa akaaree 8 fi akkuma san immoo firaasha algaatii fi maashina daabboo meeshaa mana keessaa akkuma san immoo eelee booksii fi istoofii dhaabbataa qabu jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin ibse jalqaba irratti kaameraamaaniin keenya asii achi bahee isinitti agarsiisa. Algaa qabdi jechaadha Faaxumaani. Algaan isi nafareenidha akkuma argaa jirtan kana kabajamtoota daawwattoota keenya abbaa meetira 1 fi seentimeetira 50ti. Haa ta'uti garuu gamaa gamanaan komodiinoo qabaa yoo xiqqaate gara meetira 2tti ka dhiyaatu meetira 1 fi seentimeetira 90 fudhata jechuudha. Walumaa galatti hedduun inni ta'u jechaadha. Algaan Faaxumaa kana fakkaata isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Waan duraanitirraa waan adda isa godhu keessaa kalar illee akkuma argaa jirtan kana filannoo isiitiin bifa kana dibnee fi jirra xiqqishoo akkana jirtus. Kalar illee bifa kanaan dibnee fi jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Isaan sudaan ammallee firaasha kana firaasha guutumaan guututti boondidii ta'ee fi akkuma san immoo boondii ta'e binnee fi dhiyeessinee fi jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kaameraa viidiyoo keenya yeroo baay'ee wanni adda isa godhu keessaa meeshaalee keenya yeroo ammaa kana dhiyeessinu keessa meeshaan guutuun ittiin hojjetame kun wal fakkaataadha yoo isin jedhu meeshaalee qulqulluu ta'eedha isiniin jechuu barbaade kabajamtoota daawwattoota keenya. Yeroo tokko iddoo adda addaatti yeroo hojjetan meeshaa wal keessa makanii haalli itti hojjetamu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana yoo isiniin jedhu mudannoo kanaan dura yeroo isiniif hojjennu fi yeroo kanaan dura dabarsine keessatti nama biratti yeroo hojjennu jechaadha waan adda addaatu nu mudataa ture. Har'a immoo meeshaa kana akka isin argaa jirtan kana meeshaa qulqulluu ta'ee fi waluma fakkaataa ta'e irraa haala kanaan hojjennee yoo isin dhiyeessinu gammachuu guddatu nutti dhagahama. Akkuma san immoo wanni adda isa godhu keessaa inni tokko ogeessa keenyaan ija keenyaan laalaa amaanaa keessan haga dhufanii isin akka dhufanii nurraa fuudhan yookiin immoo haga deemnee geessineetiin mana galchinutti ija keenyaan laallee fi hojjisiifna isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Algaan kun yeroo Faaxumaaf hojjetamutti jechuudha qarshii 28 hojjetame kabajamtoota daawwattoota keenya. Tiifstaandiin isii mootu as jira akkuma argaa jirtan kana kanan irraa awwaara dhadhahaa jiru kana jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Qarshii 28 hojjetame. Akkuma argaa jirtan asii masaabaa qaba. Masaabaa as lama qaba jiddoo keessaa balbala qaba. As immoo iddoo dikoodarii kaa'atan qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Mana namaa keessatti mana ishee keessatti yoo gale akkaan bareeda jennee yaadna kaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya itti aansuudhaan ammallee Faaxumaan algaa fi tiifstaandii isii hojii wal fakkeessuudhaan Arabiyaan majlisii baay'ee bareedu taate meetira 8 hojjetattee jirti jechuudha. Meetira 8 yeroo hojjetattu abbaa ol qeensi isaa lafarraa kiinasii 20ti. Akkuma argaa jirtan kana boondidii tokko farraa numa biratti hojjetamaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana bichaa miti boondidii kana yeroo ammaa kana Afrikaa irraa yookiin immoo iddoo oomisha boondidii irraa dhiyeessineetiin haala kanaan ofii keenya ogeessa keenya yeroo hojjennu gammachuu guddaa nutti dhagahama jechuudha. Isiniitu barbaada. Majlisiin kun kaareen takkattiin yeroo ammaa kana qarshii 9,500 hojjetama. Maashina daabboo qabdi akkuma san immoo meeshaalee mana keessaa keessatti meeshaa muraasa qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo meeshaa namaa bitu meeshaa asii ta'ee fi akkuma baay'ee bareedaa ta'e nama addina jechuudha. Bifa silverii ta'een haala kanaan binnee jira jechuudha. Maashinni kun daabboon bilchaatudha bullee haala kanaan as keessa ilaalanii haala ittiin fayyadamatu jira jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya haala kanaan banamee abbaa baatiraa 3ti jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata. Bifakanaan deebi'amee cufamee jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Inni biraa ammas obboleettiin teennaa eelee booddee qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Eelee booddee kunillee asii balbala qaba jechuudha. Balbala kanaan waan fedhan bananii keessa kaa'uun hin danda'amu jechuudha. Yeroo baay'ee ashaan isinii ibsiti jechuudha kanarratti.
baay'ee koomeentii waan qabdanii miti. Itti aansuudhaan ammallee poliitiin kennaa iddoo fi dhaabbata abbaa qarshii 6,500 qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Kana fakkaata jala kanaan haala kanaan hojjetamee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Asitti immoo bireekarii kan gubbaa kun jechuudha. Bireekarii kophaa isaa qaba. Kanallee dhaamsituu fi eebbantuu kophaa isaatti qaba. Keebiliin inni irraa hojjetame kun keebilii tokko ofirraa namoonni baay'een nu biratti bitataa jirtu jechuudha. Namoonni meeshaa bitatan hundi isaanii nu biratti bitachuudhaan yeroo ammaa kan ni beekama jechuudha. Stoofiin kun immoo ni deega jechuudha. Kana fakkaata. Egaa meeshaan obboleeyyan kennaan namoota lama har'a isin qabannee dhufne kana fakkaata. Warroonni lakkoofsa bilbilaa kenna barbaadan 977696650 jechuudhaan nu bilbiluu dandeetti. WhatsApp, Telegram lakkoofsa kamiinuu nu argachuu dandeessan isin jenna. Yoo lakkoofsi bilbilaa kenna yeroo amma isin himu qabachuu baattan fuula chaanaalii iskiriinii chaanaalii kennatti irratti isin maxxansina. Ammaan baay'ee waliin turree jirra osoo sa'aatii dheeraa waliin haasofne waan waliifannuu miti jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna. Ammaan an xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa akkuma argaa jirtan kana algaan kun yeroo ammaa kana algaa egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa meeshaan itti aanu mootu akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee bareedu taatee fi akkuma san mootu qelxifi jette jechuudha. Akkuma san kabajamtoota daawwattoota kennaa meeshaan kun algaa meetira 50 yookiin immoo nafariin isa jedhamu san qabu jecha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Algaan kun meetira 50 dha. Algaa kana waan adda isa godhu qabannee isin dhufnee jirra. Yookaan akkuma isin beektan san asitti illee ispoonjiin kun yeroo muka galchinutu dhufa jira jechuudha. Isa bichaa miti. Kana biraan immoo har'allee waan adda isa godhu waan akkaan baay'ee warqaammaa ta'e bareedaa ta'e kan argitanii haala kanaan mana keessatti sochoosaa ampuulii kan iddoo barbaadetti yoo barbaade garaan doorsitee yoo barbaade immoo akkana doorsitee haala itti fayyadamtuun qabannee dhufnee jira jechuudha. Algaan kun yeroo ishiidhaaf hojjetamu qarshii 30 hojjetame jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Kun maatillee dhufee haala kanaan itti gammadanii gammachuu isaaniillee ibsatanii jiru jechuudha. Achi bichaa miti asillee immoo akkuma argaa jirtan kana haala kanaan ampuulii irratti galchinee fi ampuuliin kun yoo isiin gubatu taate haala kanaan bahee jijjiirama jechuudha. Haala kanaan hojjennee fi bifa qulqulluu ta'een baay'ee haala nama jedhuun hojjennee dhiyeessinee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Algaa kana oddaa ajajamee turee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Ani itti aansuudhaan ammallee buleetiin kennaa direesingii qabdi jechaadha yookiin immoo miraayaa kan jedhamu kana qabdi jechuudha. Tasriyaa jechuudha. Tasriyaanis haala kanaan teessoota qabdu hojjetamtee jirti. Asuma teettee jechuudha. Uffata isii eega uffatteen booda kosmootiksii isii haala kanaan as keessaa fudhattee asirrallee fudhattee fuula isheetti yaadattee qaama ishee hunda waan isirraa barbaachisu eega laallatteen booda gara bashannana isaanii haala abbaa manaatiif haadha manaa isii wajjin deemti jechuudha. Egaa meeshaa kana yeroo talabatan abbaan manaa ishillee biyya alaa ture isheelleen immoo biyya alaa turte amma garuu isheen biyya alaa irratti inni biyya keessa jira jechuudha. Rabbiin nagaan walitti isin haa galchisin jira kabajamtoota daawwattoota kennaa. Akkuma argaa jirtan kana direesingii isillee waan adda isii godhu keessa asirratti dimlaayitii itti galchineefii jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Dimlaayitiin kun akkuma argaa jirtan kana baay'ee bareedee fi galeefii jira jechuudha. Meeshaa qulqulluu hojjenneefii jirra. Kabajamtoota daawwattoota kennaa direesingii kana yeroo isheedhaaf hojjennu qarshii 18,000 isii hojjenne kabajamtoota daawwattoota kennaa. Kana fakkaataa itti aansuudhaan ammallee meeshaa baay'ee bareedu ta'e akkuma san qelxafi jettee maal qabannee dhufne jettan waan adda isii godhu meeshaa bareedu yoo keessi isii baname akka namatti tolu teessoo kophee yookiin immoo caammaa isinii qabannee dhufne jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana kophee maatii isii haala kanaan asirratti daraddarte kophee immoo abbaa manaatii fi ishee mootu asirratti yookaan kaa'ante kophee immoo akka buutikii mootu waan akka kan biraa yookaan barbaadu taate as keessa keettee haala kanaan itti fayyadamuu dandeette. Iddoo kanatti sheelfiin adda addaa ni galaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Asitti mootu jala kanatti waan akka kaaslii as jala kaayachuu dandeetti jechuudha. Bifa kanaan hojjenneefii jira kabajamtoota daawwattoota kennaa. Isheen kun isheedhaaf yeroo hojjennutti qarshii 20,000 hojjenneef kabajamtoota daawwattoota kennaa. Kana fakkaataa haga ammaan hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa.
isinin jedha video mootu caljetanii keessan beena like godhaa isinin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan antumuree jira assalamu alaikum